Barumsi keenya inni jalqaba irratti dhufu waa'ee mul'ata waaqummaatii fi dhoksaa waaqummaati. Waa'ee mul'ata waaqummaaf dhoksaa waaqummaati. Barumsa kanarraatii jalqabuuti qabna. Barumsoota tokko tokko yookiin toopikii tokko tokko kanan dhiisee jiru kanarraa jalqabuun keenya garuu baay'ee gaariidha. Baay'een keenya hiriyoota keenyas naannoo keenyas yeroo ilaallu waa'ee waaqayyoo waan baay'ee beekuu dandeenya. Gaaffii guddaan of gaafachuutii qabnu garuu waa'ee waaqayyoo maal beennaadha. Waa'ee waaqayyoo beekaa osoo hin taane waa'ee waaqayyoo akkamittiin beekta. Waa'ee waaqayyoo isa beektu maal beekta inni jedhu baay'ee murteessaadha. Innaa waa'ee waaqayyoo wanti nuyi beennu immoo kan inni irratti hundaa'u faawundeeshinaalii wantoota ta'anii ishuu gurguddaa lama irrattidha. Innis immoo waaqayyo waa'ee ofiisaa maal mul'isee isa jedhuu fi waaqayyo waa'ee ofiisaa immoo maal dhoksee isa jedhudha. Waa'ee waaqayyo gaafa dubbannu waan waaqayyo mul'iseef waan waaqayyo dhoksee jiru irratti hundaa'u taanaan eessaaf inni akka dubbachaa jirru iyyuu hin beekamu jechuudha. Waaqayyo waa'ee ofiisaa maal mul'isee isa jedhudha. Inni jalqabaa revelation of God'idha. Divine revelation isa jenna jechuudha. Inni kuni what God has disclosed about himself. Waa'ee ofiisaa waaqayyo maal mul'ise, maal agarsiise, maalidha wanti waaqayyo reveal godhe isa jedhu. Inni lammaffaan immoo waaqayyo waa'ee ofiisaa maal dhokse, waaqayyo waan dhokses qaba, miistirii qaba waaqayyo. Divine mystery. Yaadota kana lama irra dhaabannee jechuudha kan nuyi ilaallu. Inni jalqabaa mul'ata waaqummaati. Gaaffiiwwan jalqabarra jiran kuni gaafota jaarrota hedduu irra gaafatamaa turan. Gaaffii salphaa fakkaachuu danda'u. Innis beekumsi namoota dhuunfaas ta'e kan hawaasa tokkoo eessaatiidha kan inni maddu. Beekumsi kamiyyuu eessaatiidha kan inni maddu. Beekumsi namoonni qabna jedhan jechuudha. Namni dhugaammoo akkamittiin adda baaseeti kan inni hubachuu danda'u, beekuu danda'u. Dhugaan isa kamidha isa jedhu. Truuziin isa kamidha isa jedhu. Gaaffileen kun akkamas ni jedhee jaarraa hedduu dura gaafatamaa turaniiru. Gaaffiiwwan akkasiif kan kana fakkaataniif garuu deebii ifaa, deebii qubsaaf ga'aa ta'e kan qabu kiristaanummaa qofaadha jennee amanna. Kiristaanummaan gaaffiiwwan kan kamiif deebii qaba jennee amanna. Karaa hafuuraa jechuudha. Sababiin isaa kiristaanummaan keenya amantii mul'ata irratti, rivileeshinii irratti hundaa'edha waan ta'eef. Rivileeshinii irratti dipendi kan ta'edha. Achirraatii dhufe kiristaanummaan keenya waan ta'eef. Dr. Risis Prool yeroo dubbatanii waa'ee isa kana waa'ee amantiin keenya mul'ata irratti hundaa'uusaa dhugaan amantii keenya irratti ijaarame sammuu namaa keessaatii kan madde osoo hin taane jedhu. Sammuu eenyu keessaa? Namaa keessaa kan madde miti. Tilmaama namaa keessaa, ilaalcha namaa keessaa kan dhufe miti. Dhugaan amantii keenya. Amantiin keenya dhugaadha. Kiristaanummaan keenya dhugaadha. Garuu yaada namaa keessaa kan ba'e sanarratti kan hundaa'e miti. Waaqayyo ofiisaatii golgaa jiru saaqee dhala namaatti of ibsuusan. Waaqayyo isa dhokataa ta'e, waaqayyo isa beekamuu hin dandeenye, maayindii keenyaan kompireend gochuu hin dandeenyetu saaqee ofiisaa ilmaan namootaatti mul'iseennaanidha. Sanarradha kan inni dhaabatee jiru dhugaan amantii keenyaa jedha. Osoo inni immoo of hin obsine ta'eeti nuti uumamni isaa hubannaa keenya qofaan isas ta'e dhugaa jireenyaa guutuu ta'e bira ga'uu hin dandeenyu ture. Dhugaa waaqayyo qabus waaqayyoonis waaqayyotu of hin mul'isne ta'eeti gonkumaa beekumsa keenya yaada keenya qorannee bira ga'uu hin dandeenyu. Kanaafiti waaqayyo golgaa jiru saaqee golgaa uumamtootaa fi uumaa gidduu jiru sana saaqee waaqayyo ofiisaa nutti mul'ise dhugaan amantii keenya mul'ata waaqayyo mul'ise kanarratti hundaa'ee jira jedha. Mul'anni gocha waaqayyottiin waan dhokatee ture tokko mul'isudha. Dhoksaa isa ture tokko gara mul'achuutti saaqee waaqayyo fiduusaati. Macaafa qulqulluu keessatti yeroo ilaallu mul'ata jechuun waaqayyo dhugaa isaa saaquudhaan namoota akka keenyaa jechuun eenyu akka taane beennanu. Cubbamoota warra gatii hin qabne waaqayyo irraa fagoo. Uumamtoota isaa warra hirkattoota taane waaqayyo inni hirkataan taane inni kan barabaraa inni daanga'aa ta'e inni dhuma hin qabne kuni waaqayyo namoota akka keenyaatti ofiisaa mul'isuu isaati jechuudha. Naa kanammoo waaqayyo kan inni godhu kan inni mul'isu gaarummaa isaarraati kan ka'edha. Yeroo hundumaa waaqayyo waan dhokatee jiru kan inni mul'isu gaarummaa keenyarraa gocha keenyarraa waaqayyoon wanta gara keenyatti harkisu jiraatee osoo hin taane waaqayyo gaarummaa isaarraati kan ka'e arjummaa isaarraati kan ka'e kana hundumaa mul'isuudhaaf waaqayyo akka dhufu waan mul'isus yoo mul'ise waan dhoksus yoo dhosse waaqayyo gaarummaa isaarraati kan ka'edha jechuudha. Yeroo kana dubbannu waaqayyo maal miti jechaa irraa waaqayyo mul'ise gaafa jennu callisaa miti waaqayyo of dhoksee dhiggiittachi of qabee kan jiraatu miti waaqayyo eenyummaa isaas ta'e akkamittiin akka nuyi fayyuutii qabnu waaqayyo nutti himuudhaaf ofiisaa maal godheera riviil godheera waaqayyo. Inni fagoo ta'e inni tiraansendentii ta'e bira ga'amuu hin dandeenye kuni waaqayyo akkamitti akka nuyi fayyuu qabnu eenyummaan isaas maal akka fakkaatu ofiisaa golgaa jiru saaqee warra akka koof akka keessan gadadamoota kanatti mul'iseera waaqayyo. Kanaaf
yaada sistemaatikaalii ta'e yookiin immoo tiyooloojikaalii ta'een gaafa samaraayiz goon divine revelation inni jedhu yookiin mul'ata waaqummaa inni jedhu kuni of ibsuu waaqayyooti yookiin immoo waaqayyo eenyummaa isaa ifaa gochuusaati. Dhugaa qabu hundumaa mul'isuu waaqayyooti. Kun immoo akkamittiin kennamaa? Karaa gurguddaa lamadha. Gosoota mul'ataatiin dhufna. Yaada kana garuu karaa akka nu qabsiisuufidha kanan kaasaa jiru. Inni jalqabaa of ibsuu waaqayyooti. Waaqayyo eenyummaa isaa ifaa gochuusaati. Kun immoo kan inni kennamu yeroo hundumaa haala dhala namaatiin, termii dhala namaatiin kenna waaqayyo. Waaqayyo akka ofiisaa beekutti waa'ee ofiisaa nuuf ibsuu hin danda'u. Nuyis beekuu hin dandeenyu, maayindiin keenyas qabachuu hin danda'u. Kanaaf waaqayyo termii dhala namaatiin kan inni kennu. Inni lammaffaan immoo guutummaatti Kiristoosii maal godhee mul'ata kana kenne jechuudha. Warroonni kun lamaan baay'ee murteessoodha. Meeshee jalqabaa kana ilaalu. Yeroo hundumaa haala maaliitiin? Kondiishinii dhala namaatiin, termii dhala namaatiin waaqayyo ofiisaa mul'isa, dhugaasaa mul'isa. Qabxiisa jalqabaa jechuudha. Maal jechuudha? Termii namaatiin, kondiishinii namaatiin, bifa namaatiin on mul'ise waaqayyo gaafa jedhu. Waa'ee foon uffachuu gooftaa keenyaa Yesuusiin haasa'aa jirra miti. Isa kana barsiisonni macaafa qulqulluu anthropomorphic revelation of God jedhu. Ameen. Anthropomorphic inni jedhu kun maalidha? Jecha afaan Giriikiidha. Warri dhiyeenya kana kaampaasii barannee freshman koorsii keessatti koorsiin baratamu tokko jira. Anthropoloojii kan jedhamu. Bara gammeen fa'aa baratan hin jiru inni kuni. Warri dur baratan barumsis hin baratan baay'een isaa du'eera akka afaan gaafatiin. Dhaloota si'anaatiin hin jechaa jira. Anthropomorphic inni jedhu kuni anthropoloojii koorsii isa jedhamu sana sitti meeqas deebi'a. Anthropos isa jedhu irraatii dhufee waa'ee namaa kan qo'atudha jechuudha. Barumsi suni waa'ee namaa, waa'ee uumaan kaayindii kan qoratudha. Inni kun isumadha. Anthropos inni jedhu nama jechuudha yookiin waa'ee namaati. Morphic isheen jettu sun immoo morphee isa jedhu irraa dhufee afaan Giriikii. Morphee jechuun foormii jechuudha. Fakkeenyaaf Filiphisius boqonnaa 2 gaafa dubbifnu Kiristoos maal waaqayyootiin utuma jiru jedha. Bifa waaqayyootiin utuma jiru bifa maalii fudhatee dhufe? Bifa garbummaa yookiin bifa namummaa. Morphee waaqummaatiin bifa waaqummaatiin utuma jiru bifa namummaatiin dhufe. Morphee jedhee dubbata Phaawulos kutaa sana keessatti. Kanaaf waaqayyoo bifa anthropomorphikiidhaan of mul'ise gaafa jennu waaqayyo kondiishinii namaa keessa termii namaatiin dhufee of galchee of mul'isuusaati. Bifa dhala namaatiin haala namaaf hubatamuu danda'uun waaqayyo ofii isaa ibseera. Nuun uumamtootadha, waaqayyo uumaadha. Nu isa bira ga'uu hin dandeenyu, inni fagoodha. Daangaa kan hin qabnedha, beekamee kan hin dhumnedha. Nuyi garuu daanga'oodha. Nu warra daanga'oo taane kanatti waaqayyo karaa nuuf hubatamu, karaa nu galuu danda'uun, bifa nu hubatamuu danda'uun waaqayyo ofii isaa mul'isuusaati. Anthropomorphikii kana iddoo afuritti qoodanii kaa'u barsiisonni caafata qulqullaa yaada kana dubbannee dabarra. Macaafa qulqulluu keenya keessatti. Inni jalqabaa kaaraakterii namaatiin waaqayyo ofii isaa mul'iseera. Kaaraakterii namaatiin maal jechuudha? Kaaraakterii namaatiin inni jennu kuni kwaalitii nurra jiru. Beeverii isa jennu osoo hin taane nuyi amma uumamuma keenya neecharii maanii ija qabna, gurra qabna, harka qabna. Inni kun nurratti mul'ataadha fiizikaalii jechuudha. Waaqayyo immoo neechariidhaan waaqayyo ija akka kan keenya, gurra akka kan keenya, mataa akka kan keenya, harka akka kan keenya hin qabu waaqayyo. Macaafa qulqulluu keessatti garuu bifa meetaafoorikaalii ta'eenii waaqayyo ija akka kan keenya akka qabutti, harka akka kan keenya akka qabutti, gurra akka kan keenya akka qabutti yeroo inni itti ibsu jira. Waaqayyo gurra hin qabu akka kan keenya, ija hin qabu akka kan keenya, miila hin qabu akka kan keenya. Garuu waan nuyi qabnuun waaqayyo fayyadamee ofii isaa riviil gochaa jira. Hammam akka waaqayyo nutti mul'isuuf gadi jechaa jiru argitu as keessatti. Hammam waaqayyo nu biratti beekamuudhaaf akka gadi dhufaa jiru waaqayyo. Kondiishinii keenya keessa dhufee galaa jiru. Waaqayyo gaafa kana godhu amaloota isaa ganee dhufaa jira miti. Isa kam? Infiniitii ta'uusaa, omnipotentii ta'uusaa, hundumaa danda'uusaa, hundumaa beekamuusaa, daangaa kan hin qabne ta'uusaa dinaayi godhee ganee caammaa keenya keessa dhufee galaa jira miti waaqayyo. Kondiishinii keenya keessa dhufaa jira miti waaqayyo. Maaliree? Waaqayyo sana akkuma eegetti jaalala nuuf qabuuf gaarummaa isaarraa kan ka'e waaqayyo kaaraakterii namummaa kanaan yeroo inni ofii isaa riviil godhu argitu jechuudha. Meetaafoorikaaliidha jechuun durii haati koo gabaa keessa gaafa deemtee waa bibbittee galtu maangoon katamaa keessa afaanuma banee taa'aa oola jetti. Yoonaa ibsee fakkeenyi kun maangoon afaan hin qabu amma. Mitiire? Waaqayyo ija hin qabu, gurra hin qabu garuu meetaafoorikaalii laachaafii jira jechuudha. Akka nuuf hubatamuuf. Utuu amma waa'ee waaqayyoo isa sirriin dubbatame tasuma bira ga'uu hin dandeenyu. Kanaaf caafanni qulqullaa'aan keenya neecharii lama qaba jenna miti. Divine neecharii fi human neecharii qaba.
Akkuma hypostatic union jechuudha. Akkuma eenyummaa gooftaa keenya. Waaqa guutuu nama guutuu akkuma ta'e macaafni keenyas neecharii lama qaba. Gararraadhaatii divine message baatee kan jirudha yookiin ergaa waaqayyoo isa bara baraa. Isa daangaa hin qabne. Gajjallaati immoo kaalcharii keenyaan kun akkuma isinitti himaa jiru kaaraakterii keenyaan fayyadamee waaqayyoo aadaa keenyaan fayyadamee haala keenya keessa dhufee waaqayyoo of ibsuusa. Neecharii isa lafarraas neecharii isa gubbaas kan qabu jechuudha. Faarsaa 34:15 irratti iji waaqayyoo gara warra qajeelotaa ni ilaala. Ija qaba waaqayyoo gara warra qajeelotaa ni ilaala jedha. Ija akka kan keenyaa qaba jechuu miti. Kana baay'ee isin ibsuu nan barbaachisu. Gurri isaas gara iyya isaanii maaliin godhaa? Hin dhaggeeffata waaqayyoo gurra qabaa jedhu nutti hima. Garuu gurra akka kan keenyaan qabu waaqayyo. Miti lafti teessoo kooti samiin immoo samiin teessoo kooti lafti ejjeta miilla kooti jedha miti waaqayyo. Taa'aa waaqayyo iddoo tokko jennee miti kan nuyi yaadnu. Warra akka goofa akka keessan iddoo tokko kan teenyu. Miilli keenya olii gajjooraa kan oolu. As godha amma booletti. Badaan beeku as keessaa. Isaayyaa 59 irratti immoo kunoo harki waaqayyo maal ta'e hin beekudha gabaabbatee hin beeku dheeraadha harki waaqayyo. Innaa isin fayyisuu immoo hin dadhabne gurri isaas duudee iyya keessan dhaga'uu hin dadhabnedha. Namni amma akka itti waaqayyoo mul'isaa waa'ee divine revelation kana hin hubanne gurri waaqayyoo kanuma keenya itti fakkaachuu danda'a. Gaafa kadhatu waan waaqayyoo ana kadhadha nan dhaga'a jedhu waan waaqayyoo akkas jedhanii dhaggeeffatu itti fakkaata. Garuu waaqayyoo haala keenya keessa of galchee gadi nutti jedhee waa'ee ofii isaatii akkamitti akka nutti mul'isaa jiru sirriitti kan nutti himu. Baay'ee waaqayyotti kan nu butuu fi gara waaqeffannaatti doksolojiitti kan nu geessudha. Waaqayyoon glorify akka nu kan nu godhudha. Eenyummaa waaqayyoo kun akka inni itti ofii isaa nutti mul'isaa jiru. Naa kutaa kana keessatti illee waaqayyo akka namaatti yeroo inni gaddee waan maal jedhama afaan Oromoo gaabbee fakkaatu jechuudha. Miira namni qabu wayitiin yeroo inni itti ibsu jechuudha. Malee waaqayyo tiraakii dogongoraarratu deemaa jiru wayinee nama uumuu kootti nan gaddeem jedhee mataa rurrukute miti akka keenya. Haala keenyaa waaqayyoo of ibsuudhaaf jedhee yeroo inni dubbatu argina jechuudha. Wanti waaqayyo jalaa dhokatee hin jiru, wanti waaqayyo itti gaabbu. Kana waa'ee pilaanii waaqayyoo keessatti hin ilaalla waan ta'eef. Inni lammaffaan immoo istiraakcharii sooshaaliidhaan caasaa hawaasummaa isa jedhu. Hawaasummaa nuyi keessa jiraannu gaafa ilaallu keessumaa warra durii eenshentii warra ta'an gaafa dhannee ilaallu caasaan hawaasummaa bal'aatu jira. Isa keessaati tokko moototadha. Akka kan barammaa piraayim ministeerii isa jedhamu osoo hin taane moototaan kan isaan bulan. Yeroon koo yoo geenatti hima. Innaa caasaa hawaasummaatiin moototaan kan isaan bulaa turan impaayiraan jechuudha. Impaayira bal'aa suzeeriyaan warra jedhaman jechuudha. Innaa guutummaa neeshinii sanaa yookiin neeshinii baay'ee walitti qabanii kan bulchan mootiin tokko jira mana mootummaa isaa keessa taa'aa. Riippoortiin fudhataa ergamoota qabaa. Ergaa hin ergaa seera hin baasaa seera hin dubbisaa. Loltoota qaba loltoota ergee lolchiisee mo'ee hin deebisiisa. Nama mootummaa isaa keessa taa'ee kana hundumaa godha mootiin jechuudha. Waaqayyoon bifa kanaatiin caasaa hawaasummaa keessa jiru kanaan yeroo inni waa'ee waaqayyoo ibsu argina macaafni qulqulluun keenya. Waaqayyoo iddoo tokko taa'ee akka moototaatti yeroo inni itti ergamoota ergu, yeroo inni itti riippoortii iyyuu dhaggeeffatu, yeroo inni seera baasu waaqayyoo dubbata jechuudha. Waaqayyoo garuu amala waaqayyoo keessaati kan nuyi hin ganne, kan nuyi fudhannu yeroo deddeebinee illee ittiin waaqeffannu waaqayyoo omnipresentiidha jenna, iddoo hundumaa jira jenna, waaqayyoo iddoo tokkotti hidhamee miti kan inni jiru jenna. Garuu waaqayyoo bifa kanaan yeroo inni itti ofiisaa ibsu argina jechuudha. Waaqayyoo mootii guutummaa biyya lafaa waan ta'eef isa faarfadhaa jedha. Mootonni sagadan fudhatu turanii, hin qoomma'uuf turanii. Waaqayyoo immoo waaqeffannaa kan fudhatudha. Mootii guutummaa biyya lafaati waan ta'eef mararoodhaan jedha. Waaqayyo saba warra kaan irratti hin mo'a. Waaqayyo teessoo isaa qulqulluurra hin taa'a. Teessoo isaarra taa'ee jira waaqayyo jedheetu akka mootota warra duriitti waaqayyo saba isaatti yeroo itti himu kakuu boofaa keessatti irra deddeebitanii argitu jechuudha. Waaqayyo teessoo isaa bantii waaqaa keessa dhaabbatee jira. Iddoo tokko ispeesifikii pileesii mul'atu akka waan waaqayyo taa'ee jirutti yeroo dubbatu. Kana jechuun waaqayyo iddoo tokko jira jechuu miti. Na waaqayyo haala keenya yeroo itti istiraakcharii hawaasummaatiin ofiisaa mul'isu jechuudha. Mootummaan isaas waan hundumaa irratti gooftummaa qaba. Al tokko tokko immoo waaqayyo akka abbaa manaatti illee yeroo itti Israa'elitti dubbatu argitu. Caasaa hawaasummaa keessaa tokko maalidha? Faamiliidha waan ta'eef jechuudha. Safa Israa'el keessatti yeroo inni dubbatu kan isin argitan jechuudha. Akka mootiitti isa seera baasu, isa ifatu, isa gorsu, isa biyya bulchu, isa biyya eegudha. Akka abbaatti immoo isa maatii kana jaallatu kunuunsu to'atu ta'uu isaa immoo gad of buusee waaqayyo yeroo itti dubbatu macaafa qulqulluu keessatti irra deddeebinee hin argina jechuudha. So waaqayyo abbaa firdii keenya akka inni ta'e, waaqayyo seera akka tumu yookiin seera akka nuuf kennu, mootii keenya akka inni ta'e sooshaal istiraakchariidha waaqayyo mul'isu isaa dubbata. Inni sadaffaan immoo viizibil appearance. Viizibil appearance jechuun karaa mul'achuu danda'u, argamuu danda'u waaqayyo ofiisaa piir gaafa godhu, gaafa mul'isu argina jechuudha. Maalidha inni kuni?
termii tiyoolojikaaliidhaan tiyoofaanii jedhama. Tiyoo inni jedhu waaqayyoon bakka bu'aa faanis inni jedhu mul'achuu waaqayyoo kan agarsiisu jechuudha. Maalidha inni kuni yeroo baay'ee waa'ee tiyoofaanii gaafa kaafnu bifa namaa qofaan mul'achuu waaqayyoo kakuu boofaa keessatti yookiin Kiristoos mul'achuu isaa qofa irratti xiyyeeffata. Tiyoofaanii kan nuyi jennu garuu visible appearance inni nuyi jennu garuu waaqayyoo bifa aaraatiin, bifa abiddaatiin, bifa duumessaatiin yeroo waaqayyoo of mul'isu argitu jechuudha. Guutummaa guutuutti miti. Ba'uu 3:2 keessatti akkasidha. Achitti ergama waaqayyoo arraba abiddaa isa huuxxii qoraattii tokko keessaa boba'u keessatti Museetti mul'ate. Museenis gara huuxxii qoraattichaa ilaalee kunoo huuxxicha irratti ibiddiin argama ture garuu hin gubanne jedha. Supernaachuuraalidha. Huuxxiin sun gubachaa hin jiru abiddi boba'aa jira. Waaqayyo garuu achi keessatti itti mul'ate anaa jedhee itti dubbata jechuudha. Waaqayyo tootaaliin mul'atu garuu immoo argaa jira abidda boba'u sana. Iddoo sanatti kan mul'ate maajikii miti jechuudha. Waaqayyotu mul'achaa jira waan ta'eef jechuudha. Yaada kana sirriitti kan nu ibsu ba'uu 19:18 irratti waaqayyo abiddaan irratti gadi buunaan jedha. Maaliin? Abiddaan abidda sana hin argu waaqayyo garuu namni tasuma arguu hin danda'u argees hin jiraatu. Kana sagalee waaqayyo irra deddeebi'ee dhugaa nuuf ba'a waan ta'eef. Waaqayyo abiddaan irratti gadi buunaan aarri guutummaa tulluu Siinaa uffisee aarri isaas akka aara iddoo ibiddaatti oliin ka'ee tullichis guutummaatti baay'isee irraafame jedha. Aaraan mul'ata abiddaan mul'ata jechuudha. Hundumaarra kan namatti tolu immoo saba Israa'eliin halkaniif guyyaa maaliin geggeessaa turedha waaqayyo ba'uu 13:21 irratti guyyaa utumaa duumessaatiin. Eeyoodhaan isin dura deemaa jiru yoo jettaniini sabni Israa'el wanti dubbatu maalidha? Waaqayyotu na dura deemaa jira jedha. Utubaa maaliitiin? Utubaa duumessaatiin. Kanadha fiizikaal appiiraansii yookiin tiyoofaaniis kan jiru. Bal'ifnee gaafa ilaallu immoo nama lafarraa kan hin taane wajjin Yaaqoob wallaansoo wal qabuunsaa warra mana Biraamiin naqan keessaa isa tokko dhattanii gaafa ilaaltan illee inni kun tiyoofaanii isa jedhamu. Visible appearance jechuudha. Waaqayyoo kakuu moofaa keessatti progressively akkaataa inni ilmaan namootaa bira dhufuudhaaf yaada warra cubbuu addaamiin badan kana communicate gochuudhaaf hamma kana waaqayyoo gadi jedhee gaafa mul'isuudhaaf dhufu. Na jaalalli waaqayyoo gaarummaan isaa baay'ee dinqiidha. Inni xumuraa immoo abstract qualityidha. Maalidha inni kuni jechoonni akka qulqullummaa, qajeelummaa, humna warroonni jedhaman kuni waan waaqayyo guutummaatti ofii isaa ana jedhee ittiin of ibsu miti. Warroonni kun konseptii keenya yookiin laanguweejii keenyadha. Qulqullummaa inni jedhu kuni qajeelummaa inni jedhu kuni jechoonni kun hundumti isaanii akka itti waaqayyo ofii isaa beekuttidha jennee yoo jedhamurree rakkisaa ta'uu danda'a. Eternaaliti waaqayyootu dudduuba deebinee akka itti abbaan ilma isaa ilmi immoo abbaa hafuurri qulqulluun abbaaf ilma itti beeku sanatti miti inni kun akka itti waaqayyo ofii isaa nutti mul'isidha jechoonni kun. Waaqayyo qulqulluudha jedhamee jajamuun isaa Isaayyaas 6:3 keessatti konseptii keenyadha inni kun waaqayyo kan inni ittiin of mul'isaa jiru. Kana jechuun garuu wantoonni kun waaqayyoon hin ibsan jechuu keenya miti. Kan nuyi ibsinu jecha qulqullummaa jedhu jecha qajeelummaa jedhu waaqayyoon ibsu akka danda'uttidha malee kontekstii isa kan keenyaa miti. Waaqayyo garuu sana ofiisaa ibsuudhaa fi haala keenya keessaan godhee konseptii laanguweejii kan keenya aayidiyaa keenya keessaan galee waaqayyo humna qabeessa ta'uusaa qulqulluu ta'uusaa yeroo inni dubbatu argina jechuudha. Keessa deebii 32:4 keessattis waaqayyo qajeelaa ta'uusaa dhuga qabeessa ta'uusaa jechoota amma asirratti tarreeffame kanaanii waaqayyo ofiisaa describe yeroo inni godhu argina jechuudha. So inni kun termii namaatiin bifa anthropomorphicidha waaqayyoo haala namaatiin of mul'isuusaa warra arfanidha jechuudha. Inni kan biroon immoo guutummaa guututti waaqayyoo eenyuunidha kan inni mul'ise mul'ati waaqayyoo inni xumuraa the last revelation kan irratti hin dabalamne kan irraatiin hin hir'anne mul'ata waaqayyoo isa dinqisiisaa waaqayyo akkuma jirutti kan ittiin nutti mul'ate fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Inni kun tiyoofaanii miti. Inni kun bifa abiddaatii miti. Inni kun huuxxii irraan dhufee nutti mul'ate miti. Inni kun duumessaa miti. Inni kun incarnated gaariidha. Waaqayyo sana mate. Waaqayyo akkuma jirutti kan ittiin mul'atu hin dhufe waaqayyo gidduu keenya. Amaanu'eeltu gidduu keenya dhufee buufatee ani waaqayyoodhas nuun jedhee abbaasaas kan nutti beeksise fedha abbaasaa karoora isaa bara baraa yaada isaa ajandaa isaa kan nutti mul'ise. Dinqiidha inni kun. Qolaasaayis 1:15 waaqayyo ijaan hin mul'atu. Garuu waaqayyo inni ijaan hin mul'anne kuni kan inni ittiin nutti mul'ate. Bukkee qabee miti guutummaatti kan inni ittiin nutti mul'ate eenyudha? Kiristoos. Kiristoos bifa waaqayyoo inni ijaan hin argamne invisible inni ta'ee kan inni ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalate yookiin uumama hundumaa duras hangafa jedhee nutti himachuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Waaqayyo guutummaatti waaqayyo sana nama ta'e kana keessaan exact representii isa ta'e. Waaqayyo akkuma jirutti kan ittiin mul'atu waaqayyummaan isaa abbaa wajjiniin tokko kan ta'e wal fakkaataa osoo hin taane tokko kan ta'e isaan waaqayyo ofii isaa nutti mul'ise. Maaliif yoo jenne kiristaanummaa keenya keessatti Kiristoos irra kan caale dhimmi sentarii ta'e giddu galeessa ta'e tokko illee jiru. Hertiin kiristaanummaa Kiristoosidha. Waaqayyo eenyummaa isaas hojii isaas kan inni itti riviil godhe guutummaa guutuutti karaa Kiristoosiin. Paarshaali miti walakkaa miti guutummaatti gooftaa keenyaan ofii isaa mul'ise.
Heartbeatiin kiristaanummaa isa kanadha. Waaqeffannaa keenyaaf, jireenya keenyaaf, fayyina keenyaaf, deddeebii keenyaaf, galma keenyaaf hunduma isaa, destiinii keenya kan jijjiire fayyisaa keenyaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Inni qofti maalidha? Fayyisaa fi gooftaa keenyadha. Kan nu fayyisee gooftaa keenya kan nu geggeessu kan nu bitudha. Kanaaf mul'ata isa hundumaarra caalu, mul'ata isa xumuraa inni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Waaqayyo karaa Kiristoosiin mul'ise jennee gaafa dubbannu wanta hundumaa dhugaa qabu Waaqayyo mul'ise jennee gaafa dubbannu akkamittiin argina Kiristoos irraa yoo jenne barsiisa Kiristoosiin gaafa ilaalu barsiisa inni lafa kanarra deddeebi'ee barsiisaa ture yaada Waaqayyo di barsiisa isaa keessatti mul'ise. Ani wangeelota gaafa qo'annu baay'ee namatti tola. Mana qulqullummaa keessa galeen barsiisa ture, markabarra taa'een barsiisa ture, gaafa akkas dhaquun barsiisa ture, kophaatti bartootaan barsiisa ture. Barsiisaanii fedhii Waaqayyoo, yaada Waaqayyoo, dhugaa Waaqayyoo isa barabaraa, isa dinqisiisaa, amalli isaa maal akka fakkaatu, eenyu akka inni ta'e Yesuus Kiristoos irra deddeebi'ee barsiisa isaa keessatti. Jireenyi Yesuus Kiristoos wanti inni godhu, wanti inni dubbatu, garaa dhiifamaa inni qabu, cubbuu namootaa dhiisuunsaa, amala Waaqayyoo, eenyummaa Waaqayyoo guutummaatti nutti mul'isaa kan ture. Du'uun Kiristoos illee Waaqayyo maal akka inni fedhe, maal akka inni raawwachaa jiru, eenyummaa isaa maal akka fakkaatu. Fannoo gaafa ilaaltan akkamittiin amala Waaqayyoo isa dinqisiisaa akka argitanii. Du'aa ka'uun Kiristoos ol ba'uunsaa, deebi'ee dhufuunsaa illee Waaqayyoon kan nutti mul'isu. Inni kuni raajii keenya isa xumuraa, isa afaan Waaqayyoo ta'e nutti dubbate. Hangafa lubaa isa dhugaa, isa waldoota isaa foolota isaa kunuunsuuf qabu. Isa isaaniif kadhatu ishee jabeessu. Akkasumas immoo mootii keenya isa dhugaa, isa nu qajeelchu seerrata isa nu baasu. Inni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa Waaqayyo ittiin ofiisaa nutti mul'isedha. Waa'ee mul'ata waaqummaa kanaa iddoo gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Jalqabaa mul'ata waliigalaati. General Revelationidha. Mul'ati waliigalaa inni jedhamu kuni Waaqayyo mul'ata waliigalaatiin ofiisaa mul'ise gaafa jennu Waaqayyo uumama uume kanarratti ofiisaa mul'iseera. Waaqummaa isaa, jiraachuu isaa, olaantummaa isaa Waaqayyo riviil godheera isa jedhudha. Yaadota asirraa hin keenye kutaa kana tun isiniif hin dubbisin dura kutaa kana dubbifnee sanatti nan deebi'a. Faarsaa 19:1-4 irratti Waaqayyo uumama kanaan ofiisaa mul'isuu isaa dubbata. Bantiiwwan Waaqaa ulfina Waaqayyoo himaa jiru. Wanti bantii Waaqaa jalaa mul'atus hojii harka isaa hin labsaa. Guyyaan guyyaa isa ittaanutti kana hin dabarsaa. Halkanis isa ittaanutti waa'ee kanaa hin beeksisaa. Isa kanaaf jechi dubbiinis hin jiru. Sagaleen isaanis hin dhaga'amu. Haa ta'u iyyuu malee wanti isaan dabarsan guutummaa biyya lafaatti ba'e. Wanti isaan himanis handaara lafaa hin ga'e. Gooftichi achitti bantii Waaqaa keessatti biiftuudhaaf godoo hin dhaabe jedha. Waaqayyo ofiisaa uumama kana irratti mul'isee waan jiruu fi uumamni Waaqayyoo kun hundumtuu awuudensii Waaqayyooti. Waaqayyoonis kan dhaggeeffatudha. Sababiin isaa Waaqayyo addunyaa kanarraati haasaa jira waan ta'eef akkuma kana uumamni kun immoo waa'ee Waaqayyoo kan dubbatudha. Siinuun jedha kutaan kun jechuudha. Bantiiwwan Waaqaa ulfina Waaqayyoo himaa jiru, haasaa jiru, dubbachaa jiru. Bantiiwwan Waaqaa jalatti wanti argamus hojii harka isaa labsaa jira. Waan Waaqayyoo hojjete hojii Waaqayyoo jennee sila dubbachaa kan turre labsaa jira, dubbachaa jira. Wanti isaan dubbatan laanguweejiin isaanii nuuf hin galu, hin dhaga'amu ta'uu danda'a wanti isaan dubbatan. Garuu dubbachaa jiru waan isaan dubbatan guutummaa biyya lafaatti ba'ee maal ta'eera? Beekameera jedha. So inni kun mul'ata waliigalaa Waaqayyo guutummaatti uumama kanarraati of argisiisuu isaati. Maaliifidha mul'ata waliigalaa kan jedhameef? Waan gurguddaa lamaafidha. Jeneraalii kan jedhameef. Mul'anni kun kan waliigalaa kan inni jedhameefi inni jalqabaa qabiyyeemti mul'ata kanaa jeneraalii waan ta'eef ispeesifikii miti. Fakkeenyaaf akkuma nu hubatamutti waa'ee Sillaasee, waa'ee sadan Waaqayyo tokko, waa'ee du'a bakka bu'umsaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin uumama kana ilaallee baruu hin dandeenyu. Du'uuf du'aa ka'uu Yesuusiin fayyina keenyaaf waan barbaachisu jeneraalii uumama kanarraati maal gochuu hin dandeenyu? Argachuu hin dandeenyu. Kanaaf qabiyyeemti isaa waan waliigalaati. Mul'anni kun jeneraalii kan inni jedhameef. Inni lammaffaan immoo namoota hundumaatti mul'ate jeneraalii kan jedhameef. Warra fayyan amantoota osoo hin taane, qofa osoo hin taane, warra hin amanne biyya lafaa keessa kan jiru hundumaatti Waaqayyo ofiisaa mul'ateera. Kutaan kunis kan nutti hima. Labsaa yeroo waan ta'eef walitti dabarsanii uumama hundumaatti jiraachuu Waaqayyoo namni hundumtuu uumama kanarraa ilaalee akka inni beeku jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee garuu mul'anni waliigalaa kun namoota hin amannettis yoo mul'ate iyyuu isaaniin garuu hin barbaachisu, hin fayyaduun. Isaaniif miidhaa qaba. Gaafa isaaniif gaddinee dubbannu. Isaaniif miidhaa qaba. Roomee boqonnaa tokko keessatti Waaqayyo uumama kanarratti jiraachuusaa, aangoosaa, humna isaa mul'isee namoonni garuu Waaqayyoon humna isaa utuma beekanii akka Waaqayyootti maaliin kennineef jedha? Ulfina hin kennineef. Qooda kanaa maal godhanii? Bifa simbirrootaatti jijjiiranii, bifa waan mul'atutti jijjiiranii, sagadaniif Waaqayyoon salphisanii, Waaqayyoos immoo yaada garaa mataa isaaniitti dabarsee isaan kenne. Kanaaf mul'anni waliigalaa kan nuyi barachuun nu barbaachisee fi gadi sinnee immoo ilaallaa nuun nu fayyada waan ta'eef nu warra amanneef bu'aa qaba. Isaaniif garuu Phaawulos kanarraan kan ka'e dheekkamsi Waaqayyoo warra kanarratti maaliin ta'a jedha? Hin dhufa jedha. Isaaniif dheekkamsadha mul'anni waliigalaa.
Gara Yesuusiin isaaniin hin fidu. Ilaalanis immoo Waaqayyo jiraachuu isaa baranis hin fayyanii. Fayyina keenyaan murteessaa kan ta'e General Revelation keessatti miti kan inni mul'ate. Nuuf garuu baay'ee barbaachisaadha. Akkamitti yoo jennee qabxii sattaaluu irratti hin dhufna waan ta'eef iddoo kana jira. Barumsa teoloojii keessatti naachuraal teoloojii kan jedhamu jira. Inni kuni mul'ata waliigalaa kana fayyadamnee waa'ee Waaqayyoo baruudhaa fi carraaqqii nuyi goonuudha jechuudha. Achi keessattidha kan inni qo'atamu. Kan kiristaanotaati. Kiristaanota fayyadasanii jedheera waan ta'eef jechuudha. Inni kun naachuraal teoloojiidha. Naachuraal teoloojii kuni bara giddu galeessaarraa kan turan teoloojiyaanonni medieval scholastic warri jedhaman jechuudha. Toomaas Akwaanaas fa'a jiraachuu Waaqayyoo irratti hojii dinqisiisaa kan hojjetan. Jaroonni kun baay'ee cimoon. Maaliifidha scholasticii kan isaan jedhamanii barsiisa caafata qulqullaa'aa fi filoosofikaalii fayyadamuudhaanii waa'ee Waaqayyoo kana sirriitti riizinii gahaa dhiyeessuudhaanii kiristaanummaa isa dhugaadhaaf falmaa turaniiru. Parsentii hedduu meebii as taa'uu keenyaaf illee riizinii guddaadha isaan. Toomaas Akwaanaas fa'aatu duddeeba deebitanii waa'ee isaanii qoratan. Waa'ee jiraachuu Waaqayyootiif lubbuu isaanii kan laatan. Aarsaa kan ta'an gatii meeqa kan kanfalan jechuudha jarri kun. Waa'ee mul'ata waliigalaa kana fayyadamnee akkaataa nuyi itti waa'ee Waaqayyoo hubachuu fi waa'ee Waaqayyoo kanaaf Waaqayyoon immoo jajachuu ol kaasuutii qabnu tooftaalee sadii, istiraateejii sadiidha kan isaan kaa'an jechuudha. Inni jalqabaa the way of causation kan jedhudha. Inni kun via inni jedhu sababa jechuudha. Karaa jechuudha, tooftaa jechuudha. Karaa sababaatiin yookiin tooftaa sababaatiin Waaqayyoon akka ol qabuu qabnu. Maalidha inni kun immoo yoo jennee uumama Waaqayyoo uume kana gaafa ilaallu uumamni kun kompleksii wayidha. Lafa kana samii kana gaafa ilaaltan dachaa gaara gaafa ilaaltanii maaluma dhamma kun jettanii beektanii galgala gadi baatanii. Kompleksiidha baay'ee garuu immoo baay'ee miidhagammooti gaafa ilaaltan. Waan akka salphaatti akka tasaa waan dhufe miti big bang tiyooriidha. Achiichichi miti jechuudha. Gaafa ilaaltan kompleksiidha sammuu nama olidha garuu immoo baay'ee miidhaga. Gaafa kana argitan battaluma sanatti Waaqayyo isa kana uume inni kana hojjete inni addunyaa kana miidhagse hamma wal xaxaa fakkaatu iyyuu malee Waaqayyo kun dinqisiisaa akka ta'e hubannee Waaqayyoon jajachuuf ol qabudha jechuudha. Inni kun the way of causation isa nuyi jennudha. Uumama kana ilaallee uumama kana dinqisiifachuu osoo hin taane Waaqayyo isa uumama kana uume ol qabuu dinqisiifachuu jechuudha. Positively. Inni lammaffaan the way of negation. Negation jedhu kun negatiivii argisiisa. Maalidha immoo hir'ina uumama Waaqayyo uume kana argine Waaqayyo garuu hir'ina akka inni hin qabne ittiin jajachuu. Fakkeenyaaf uumama kana gaafa ilaallu hin du'a, hin bada, hin mancaa, hin bososa, hin darba, hin du'a. Amanaaf isin hin duuna guyyaa tokko miti ree. Waaqayyo garuu kan bara baraa ta'uusaa, kan hin duune immortaalii ta'uusaa, infallibilii ta'uusaa, kan hin dogongorre ta'uusaa ittiin jajachuu jechuudha. Negatiiva uumamaatiin Waaqayyo isa matumaa hin banne, isa matumaa hin duune, isa matumaa daangaa hin qabne ittiin ol qabuu jechuudha. Inni kun the way of negation. Inni sadaffaan immoo waanuma gaarii uumamni kun qabu. Amaluma gaarii, kaaraakterii gaarii uumamni kun qabu laallee kan Waaqayyoo garuu irra hin caala. Jennee dabarsinee Waaqayyoon isa daangaa hin qabne ittiin jajachuu jechuudha. Imminensi inni jedhu kun jechuudha. Abbaaf jechuudha. Excellence jechuudha. Waaqayyoon isa caalu isa uumamni kun wanta inni qabu irra caalu. Fakkeenyaaf anaaf isin jaalala qabna kan Waaqayyoo garuu jaalalli isaa akkasidha. Jennee kan Waaqayyoon ol qabu jechuudha. Nu amma humna qabna humni Waaqayyoo garuu omnipotentidha jechuudha. Nu amma omnipotentii miti. Miti hundumaa hin dandeenyu. Yaada sadarsaa argataniitu inni jalqabaa uumamni kun dinqiidha. Dinqii kana Waaqayyo isa dinqii ta'e jajachuu jechuudha. Uumama irratti hafuu miti. Inni galee amma fakkeenyaaf nama fakkii kaasuu gaafa argitanii fakkii bareedaa kaasee fakkii sana bira ooltu taanaan rakkisaadha. Inni fakkii sana uume ooshi. Mitiiree akkasidha jechuudha inni jalqaba. Inni lammaffaan immoo dogongora uumamni kun qabu baay'eetu jira. Dogongora sana ilaallee Waaqayyo isa dogongora matumaa hin qabne kanatti dinqisiifachuudha. Inni sadaffaan immoo gaarummaa kaaraakterii amaluma gaarii uumamni kun qabuuni ilaallee kan Waaqayyo isa caalu isa fagoo ta'e ittiin dinqisiifachuudha. Yaadi kun ifaadha jedhee yaada.